Nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniifuu baay'atu isiniin jecha namoonni viidiyoo kana argitan sheer koppii liinkii akkasumas riipoostii godha riipoostii godha. Akkasumas immoo gurbaa Tasfaayee jedhamu kanarraa shamarran biyya Arabaa akka of eeggattanii akkasumas taanaan immoo warroonni otoo namni tokko gaa'ela qabu gaa'ela namaa irratti darrabamtanii jireenya namaa warri diigdanis akka of eeggannoo gootanii otoo irraas of qusattanii xuruudha isiniin jechuun barbaada. Intalli Faanosee jedhamtu kun intalli anaa gaditti argamtu kun jechuudha. Gaa'ela kiyyaa irratti dhattee darrabamtee jechuudha. Tasfaayeen kun immoo kiyyaadhaan dura mucayyoo wayii wajjinis haasa'aa ture jechuudha. Mucayyoo sana wajjiniin haasa'ee birrii ishee irraa nyaatee fixeetu jechuudha. Sanii booda kiyyaan kun immoo waan ishiin beektu tokko hin qabdu turte. Kiyyaa kana immoo jechuudha walitti dhufaniitu seerumaanii maatii isheetitti waraqata ergatee wal fuudhanii qalabatii godhataniitu wajjin jiraachuutti ka'anii jechuudha. Otoma isheedhaa wajjin jiruuti Tasfaayeen kun jechuudha ituma kiyyaa kanaa wajjin jiruuti haadha manaasaa kanaa wajjin otoo jiruuti intala Faanosee jedhamtu kana immoo janajjanuutti ka'e jechuudha otoo kiyyaan hin beekin onlaayiniidhaanii masmara biraatiin jechuudha. Sanii booda kiyyaa kanaa wajjin otuma jiraachaa jiraniiti. Intala Faanosee kana janajjanee jechuudha. Sanii booda intalli kun jechuudha akkuma inni tidaarii qabu gaa'ela qabu otoo beektuutii dhuftee gaa'ela mucayyoo kanarratti darrabamtee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee Tasfaayeen kun kiyyaa kana erga isheenii ulfoofteetii booda immoo jechuudha ishee manatti dhiiseetu intala Faanosee kana jechuudha ishee dura irratti janajjanuutti ka'e kana booleedhaa dhaqee fudhatee wajjin hin jiraachuutti ka'e jechuudha. Otoo wajjin hin jiraachuutti ka'e sanii booda ishees immoo maatii isheetitti ergatee jechuudha. Maatii isheetitti ergateetu ishees immoo seera irsaafneetummaa erga guutee fi booda jechuudha ji'a lama wajjin hin jiraateetu manatti ishii gateetu jechuudha. Manatti ishii gateetu deebi'ee gara kiyyaa kanaa dhufee jechuudha. Hamma kana yeroo wanti kun ta'u kiyyaan kun quban qabdu turte booda suura isaa argiteetidha kan ishiin suura inni Faanosee wajjiniin ka'e kana argiteetidha kan ishiin barte jechuudha. Intala Faanosee kanas jechuudha maal godha isinitti fakkaate ishees erga fuudhee mana godhatee ji'a lama wajjin hin jiraate birriin ishee gaafa harkaa dhumu ishee manatti dhiiseetu badee jechuudha. Gaafa ishee manatti dhiisee badu ishiin gara mana maatii isheetitti deebitee sanii booda mana maatii isheetti erga deebitee booda immoo gara biyya Arabaatitti deebitee dhuftee jechuudha. Erga gara biyya Arabaatti deebitee dhuftee immoo dhiifama naa godhi jedhee dhiifama gaafateetu jechuudha. Isheetti deebi'ee jechuudha. Isheetti deebi'uudhaanii amma immoo lama ta'aniitu jechuudha. Haadha manaasaa ishee duraa kiyyaa kan jedhamtu kana ishee haadha ilmoosaa ilmoon gassaa garaa keessa jirti. Ilmoosaa baachaa jirti. Isheetti immoo ishee arrabsutti ka'anii lama ta'aniitu jechuudha. Ani kan nagarrame dubartoonni tokko jechuudha nama manatti sin dhiisee deeme tokko akkamitti sin itti deebitanii araaramtaniitu immoo haadha manaasaa duraa sana yeroo deebitee arrabsitu siinisoo waan qabdu sirraa nyaatee sirraa dhugee manatti si gatee si dhiisee deemnaan mana maatii keetti itti deebite kunuunsa fuudhaati. Akkamitti narramoo biyya Arabaatitti deebiteetu isatti araaramteetu immoo ishee arrabsita. Otoma ishee kana wajjin hin jiru immoo maal godhe isinitti fakkaate intala kunoo ishee as garanaa kana immoo jechuudha. Otoo Faanosee kana wajjin jirus immoo ishees janajjaneetu jechuudha. Birri ji'a tokko ergisiifateetu jechuudha. Sanii booda silkiin na jalaa tabalaasha'ee poolisiin na reebdee akkana na gootee jedhee birrii irraa fuudhee sanii booda achiitii mucayyoodhaan deebisee ammas birrii naa ergi jennaan mucayyoon hin ergu jettee gaafa isheen didduu bilookii godhee achumaan deemee jechuudha. Sirratti illee janajjanaa jira amma yoonaayyuu jechuudha gurbaan kun. Gurbaan kun hiyootii shamarran shanii balleessee jira jechuudha. Gaa'ela duras dhaabbatee abbaa mucaa tokko dhadhanii shamarran immoo piliis warri gaa'ela namaatti irratti deemtanii darrabamtanii gaa'ela namaa irratti hin darrabamiina. Boru waan sin eeggatu hin beektan waan ta'eef jechuudha. Namni amalli isaa likiskisiin immoo akkuma likiskisummaa isaa inni waan bare sana hin dhiisu waan ta'eef siinillee bor akkuma kana si godhee birrii keessarraa nyaatee ilmoo garaatti si baachisee deema waan ta'eef otoo irraa of eeggattanii siniifiyyuu gaarii miti waan akkasii kunii siniin jechuu barbaadeeni namni argitan immoo sheer koppii liinkii godha ammayyuu gurjoollee baay'ee janajjanaa jira tiiktookii lama qaba immoo baay'ee qaba waan ta'eef ijoollee gowwomsaa jira waan ta'eef akka ijoolleen shamarranii hin gowwomnee fi viidiyoo kana sheer koppii liinkii akkasumas riipoostii godhaa namoonni argitan jechuudha. Galatoomaa. Adaraa keessa shamarran waan kana irraa sirriitti of eeggadha. Dhiirota biyya jiran irraa sirriitti of eeggadha. Keessattuu ijoolleen shamarran biyya Arabaa jirtanii
irraa asirratti feegaa mucaa nama micayyoon obboleettiin keenya jettu kuni ijoollee shamara shan warratti janajaree taan irraa dhalchee taan irratti gatee kaan akkasitti irraa babbadaa ijoollee irraa qarshii nyaachaa jira jechuudha. Adaraa keessan of eeggadha. Ijoollee jaalalli bee qarshiidhanii miti kan bitamu. Jaalalatu bita malee qarshiin miti. Osuma immoo dhirsallee qabu osuma beektanuu immoo irratti deemtanii wal arrabsitanii jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaa fi warroonni immoo mana kanaaf haaraa taatanii sabiskiraaybii gochuudhaan maamila keenya taa'orta aartas galatuma ulfaadha. Sinin jechuu barbaada ittaan sudhaan immoo ijoollee keenya keessattuu dhaamsa xiqqoo ishee qaba. Innillee maalidha dhaamsi nani qabuu fi ijoollee shamarran akka koo biyya ormaa keessa jirtaniif dhaamsa xiqqoo isinii qaba. Maaliif gaa'ela jechuun waan salphaa miti. Gaa'ela jechuun akkuma ati amma kaattee fiiddee booladhaa wajjin galtu kana akkasitti salphatu. Gaa'ela jechuun hanga addunyaa haara jirtu kan waliin jireenya kee isa boru haga umriin kee jiraatu wajjin jiraattudha. Gaa'ela jechuun kan salphumatti keessa seenanii salphaatti keessaa ba'anii miti jechuudha hin ulfaata. Kanaaf yeroo gaa'ela tokko keessanii namni sun nama gaa'ela naa ta'uu jettanii beekuu qabdan. Maaliif namni sun waliin deemaa, namni sun nama biraa qabaa, namni sun ijoollee nama biraa jiran shamara biraa qabaa. Moo anuma gaa'ela tanaa na barbaada. Anuma taa'ee eegamoo nama akkamiit jettanii duraa duuba isaa ilaaluu qabdu. Ilmi namaa kuni isin kan keessattuu ijoollee shamarranii kan jantan suuruma isaa laaltaniiti. Inni iddoo babbareedaa deemee kaameeraa bareedaadhaan suuraa ka'ee isinii erga. Garuu isa laaltan malee waan isaa duuba isaa hin laallee jechuudha akkamitti akka inni jiru. Namni waan tokko gaafa gootu duuba keettis ilaaluu qabda. Nama tokko gaafa jaallatu duubni isaa akkam, ka'umsi isaa akkam, karoora isaa akkam, kaayyoon isaa akkam jettee beekuu qabda malee uluma jetteetuma nan jaalaluma jennaan yookiin bifumti isaa sitti bareedee fi jaalachuun qileessiseessisaa jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya kanarraa waa hin barattu jedheetii yaada. Adaraa of eeggadha. Qilees hin gata. Nama shawalirratti janajjanuu jechuun hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa rabbi shamarri of hin beektu dhugaa. Shamarri teenya takka of hin beektu takka malee takka wanti takka akkuma waan baateef hin beektu karoora baateef hin beekne jira jechuudha. Kanaaf kaayyoo keessan beekaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasuma warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haaraa taata sabiskiraaybii gochuu maamila keenya taa'e. Akkasuma yaada fi qeeqa qabaatanii komenteetti barreessuun dagatinaa isin jedha. Dhaamsi keessa kanaadha. Dhaamsa obboleettiin kiyyaallee isin dabarseerti isin jedha. Nagaa ta'a fayyaa ta'an viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Viidiyoo kanaan turtii gaarii.